jara keenyaan kan hin jedhu amma kana hundaa mi'aayeera jechuudha, amma kana hundaa waddadeera jechuudha. Niitiin maal gootti seetanii ijoollee jaarsa ishii guddisti biyya Arabaa teesse. Ijoollee jaarsa ishiitii fi birrii ergitee ijoollee jaarsa ishii guddisti. Haadha biratti haati jirti bar. Amma kana waddadee jechuudha dhiirri. Dhiiratu amma kana waddadee moo qoy maanni misxirri isaa hiccitiinsa. Ani maraatuun ta'e naan kana dhaga'u. Ani maraatuun ta'e jette. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii. Ani nagaa koo galata waaqaa ta'uu sin hundumaa nagaarraa afaan siniif haa ta'u lafa jirtanitti. Baay'ee tokko nama gaddisiisti, baay'ee nama kolfisiisti. Namni isheedhaa gadde garuu hin jiru. Laayifii sana keessatti yeroo isheen haasoftu namni huma isheetti kolfee baqqa malee namni isheedhaa gadde tokkollee hin jiru jechuudha. Maaliif jedha akkaataa isheen itti haasoftu sinitti himaa jechuudha. Laayifii keessatti waan dhaggeeffadhe. Egaa maal gootti seetanii isheenii biyya Arabaa hojjetti. Biyya Arabaa hojjetti. Dhirsi ishii immoo biyya jira. Dhirsi ishii immoo biyya jira. Niitii qaba. Ijoollee qaba. Niitii sana faana jiraata. Ijoollee sana faana haadha ijoollee sana faana jira. Isheen kun immoo biyya Arabaa jirti. Achi yoo birrii ergiti. Maaliif isatu birrii gaafata. Beekti. Birrii gaafata jechuudha. Atamma haati ijoollee sanaa eessa dhaqanii tu haadha qabaniiti maali birrii ergitanan isheetu isarraa birrii barbaada. Isheetu isa birrii gaafata. Isheetu isa rakkisa. Kanaafuu maaltu ta'uu qabare isheen isa waan rakkistuu fi dhirsi ishee akka rakkanneef isheen immoo achi hojjecha ijoollee namaa guddisti. Dhirsi ishee jechuudha. Dhirsa hunda isaaniiti. Dhirsi keenya akka rakkanneef hin jettu. Dhirsi keenya akka rakkanneefanii sheer kaampaanii galee ijoollee isaa guddisaa fi irraan jettu. Isheetu sarraa birrii barbaada. Isheetu isa rakkisaa. Kanaafan isaa ergee inni immoo sheedhaa ergee ijoollee ittiin guddifama. Sheedhaa kennee jechuudha. Isheesumatti ergiti ijoolleen akka ittiin guddatan akka ittiin bakka waan tokko godhan. Ijoollee jechaan jira bar tokko miti mootii wanti isa. Yaa Rabbii kiyyaa maal dhageenya amma baay'ee baasee dhagaa jira. Amma jaarsi kun taa'eetu namichi ishee jechuudha abbaan manaa ishee itoo beeku namni akkamittiin erga. Qoy maayiniidhaan akka kana. Amma isheen eenyuuf aarsaa kaffalaa jirti jedhama. Jaarsichi yoo ta'e jaarsa ishee yoo ta'es halagaadha baay'ee halagaadha. Jaarsa sana yoo ta'es halagaa. Dubartittii yoo ta'es halagaa. Ijoolleen sunis halagaa. Isheedhaaf humaa tokko miti dhugaa dubbachuudhaaf. Isheen hin deenye. Namicha yoo ta'es maybe bor yeroo isheen oftuyyuu bilookii gochuu ni danda'a. Eerpoortiitti gaheeraa kottu na fuudhinaa ishiin jettu niitii lamayyuu haa ta'u lammaffaan jiraadha yoo jettees bilookii gochuu danda'a. Hin beekamu. Haala mijeeffateera taanaan as ijoollees qabaa, haadha manaas qabaa. Ganaa ofirratti dabalee rakkadhu yoo jedhe birrii ishiis immoo achii harkaa qanxabee fixeera yoo ta'e maaltu na dhibedhee laash jedha. Yeroo sana maal taati? Mee akkamitti namni ijoollee namaa guddisa achi taa'e? Ijoollee jaarsa koo akkamitti guddisa? Isinis amma yoona ijoollee jaarsa keessanii guddistu gara fuulduratti jaarsi keessa nama fakkeenyaaf kun jaarsa koo tettanii kan kaawwattanii deemtan nama wayii jechuudha. Qubeelaas godhadhaa maalis godhadhaati farrammaas deema. Jaarsi keessan akka carraa ta'e fuudhee isinitti himee yookaan bakka atoo beektaniis itoon beekinis ijoollee namaan guddistu jechuudha. Ijoollee jaarsa keessanii guddistu jechuudha. Ijoollee jaarsa keessanii guddistu jechuudha. Yamaqaa shamarran biyya Arabaa abeetu waan isinitti birriin keessa iddoo hin naqiin hin jiru. Birriin keessa nama hin gargaarin hin jiru. Kan ishee kana ammoo addadha dhugaa waaqa. Namni itti kolfe. Dubartiin amma fakkeenyaaf namicha sana ifini kana dhagahee miti. Isheenuu isarraa barbaaddi isa rakkisti kanaaf hin ergaa miti. Namni sun abbaa manaa sun jechuudha. Wayitti shakkamuusaa dhageenyaanu maaliif waan tokko gootaaf.
silumayyuu durumayyuu waa gochuufiin sirrii akka hin taane meeqa dubbatameera. Biraa deemtee taanaan humtuu isan barbaachisu haasaa qofa jaalala walii ibsuudha. Bakka innis hojjetee siyaa eegu hojii wayitti bahe hojiin hin qabuun hin danda'amu. Qansiraallee hojjechuudha. Gaafa beela'anii kuna qansiraan hin hojjetamu hojii guyyaa jechuudha. Beelofnaan hojii guyyaa barbaaddate namni iddoo ta'e karaarrallee oolee namallee geggeesse shaanxaa namaa geggeesse nama karaarra magaala keessa yoo ta'e namni birrii qalaaliin argatu. Magaala keessa namni oololii gaddeeme namallee geggeessa maal jedha maal akkuma ta'etti birrii himaa argata. Garuu yoo nama tokko dubartii tokko biyya Arabaatti ergate dhiirri abadan hojiin hojjetu. Hojii hin du'a malee hojjetu. Maaliif xuraa maaliif kosiin isa tuqa maaliif namaa ergama. Atoo deemte ergaa firta birrii atootti guuraarta hankeyoo turfiidha. Birrii ati al takkaa ergitu kan ji'a meeqa asitti damooza namni nyaatu ta'a. Al takkaa damooza kee ji'a tokko yoo ergiteefi kan warra asii ji'a 3 ji'a 4 ta'aaf abbaate. Kanaafu zinnixxi jedheetu ittiin jiraachaa si eega. Feetu fuudhee ashaa kunoo ashaa ijoollee isaa immoo guddistaaf. Ijoollee isaa faa guddistaaf jechuudha. Atachi teessee ati humaan qabdu ati hin kaawwattu hin ijaarrattu hin kuufattu borii ati borgalteen deessu ati borgaltee ijoolleen guddifattu ijoollee jaarsa kee guddista. Ijoollee jaarsa koo hin jedhama hayyuu garuu naa jettan isin naa laalamu jiku isaan kun ijoollee jaarsa kooti hin jedhamamu. Ijoollee masaanudha ijoollee jaarsa koo jedhama yaa rabbi yaa. Akkatti babbadee taa'e jechuudha uummanni keenya baqaa shamarran keenya akkatti nyaatamee taa'e inni gala garuu ani namni yeroo tokko maalan dhagaaseetan bakka tokko faa karaarra taaksii faa keessatti namni shamarran biyya Arabaarraa hin nyaanne hin jiru jedhu. Namni shamarran biyya Arabaarraa birrii hin nyaanne hin jiru. Umurri tokko homaa hedduuseetan kan isaanii nyaachuun cubbuun qabu faarri jedhan jiru. Maaliif beektaa? Si dha'ee sirkaan fudhanne, si qaxaqqaxee sirkaan fudhanne, si hudhee sirkaan fudhanne, si gaafatee sirkaan fudhate miti, si gaafateetu ati immoo jaallattee amanteetti ergite kennitee miti, kenniteef itti ergisees miti cubbuun qabu jedhanii haasa'u. Cubbuun qabu isaanirraa nyaachuun cubbuun qabu kan isaanirraa hin nyaanne immoo hin jiru jedhanii haasa'u jechuudha. Kun waan beekamee baramedha bakka shamarran biyya Arabaa tokko erga deemtee karaa barbaade liyyuu bari miidiyaa barbaade niyyuu ishee bari garuu irrumaa nyaata dhiirri. Irraa dibbiin godhee nyaataa jechuudha. Amma kana immoo isaantu birrii hojjechaa jira waan ta'eef isaan birrii hojjechaa jiru waan ta'eef ofii isaanii birrii sana ittiin fayyadamanii mana namaa keessa jiraatu kan mana namaa keessa jiraatu waan ta'eef waanuma mana namaa sun qophaa'ee nyaatu waanuma achi argamu fayyadamu waan hundumaa waan ta'eef birrii isaanii harka isaanii irratti kennamaaf. Miti birrii isaanii hasan harka isaaniitti kennamaaf waan ta'eef birrii isaanii sun isaan hin mararu. Bakka gaafa dhuftu hin mararu. Boriifis wanti jedhamu tokko badaa hin yaadamu. Hin ergu jechuudha. Hin kennu. Kan ji'a tokko kan ji'a lamaaf ammoo baay'ee tuffatu namaa erguudhaaf xinnoo dhadhanii. Amma ji'a tokko ati akkamitti xumurte ji'a tokko hojjette hojii ji'a tokko. Nafsiin hamma si kee bahu ka'utti faa guyyaa hojjettu hin jiru. Guyyaa miilli sitti dhiitamu hin jiru. Guyyaa dugdi si dhukkubu hin jiru. Guyyaa kaleen dhukkubbiin kalee sitti dhaga'amu hin jiru. Guyyaa mataan si dhukkubu hin jiru. Guyyuma tokko keessa jechuudha. Ji'a tokko miti. Ijoollee baay'een kan ji'a tokko kan ji'a lamaa kana faa akka ajaa'ibaa hin tuffatu namaa erganiyyuu xinnoodha jedhu. Ati amma guyyaa tokko xaxamtee dhukkubsattee ciistee bakka namni hospitaalatti too galtee achitti sigatu bakka Araboota yoo ta'e baay'ee dhukkubsattee faa yoo kuftee ambulaansiidhaan mana sana faa keessaa baatee achumatti sigatanii deemu. Maal si godhure bakka dhukkubsataa maalitti godhu? Yoo fira argatte nama argatte sigatanii nama fayyaa fidatu. Kana jechuudha. Hamma gaafa fayyaa qabdutti. Kanaafuu fayyaa kee kanaaf jechallee maallaqa kee kaawwachuu qabda. Fayyaa kee itti dhabaa jirta waan ta'eef, jireenya kee dhiiga kee itti buusaa jirta waan ta'eef, umurii kee itti nyaatamaa jirta waan ta'eef kan ji'a tokko kan ji'a lamaa jechuun hin jiru. Namni kan guyyaa tokko hojjetee birrii namarraa fudhatee gala. Kan siraa sana jechuudha. Hojii guyyuma tokko namaa hojjetee birritti fudhatee gala. Ati garuu naachi teessu kan ji'a tokko kan ji'a lamaa xinnoodha jettaa jechuudha. Mee Rabbi qalbii isiniif haa kennu warra haftaniif qalbii isiniif haa kennu. Warri ijoollee namaa guddisaa jiranillee
guddisaa jiru. Waaqarraa argattu isin jabaadhaa.